Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Amiin. Obsaan warra jabaatan qulqullootaa ittiin jenna። በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላለን። ከበጀሞታ ጃለተሞታ ማቲወን waaqayyoon kan jaalattan, waaqayyoo isiniin kan jaalatu biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessan, hordoftoonni chaanaalii keenyaa akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishii, ergamoonni waaqayyoo, raajonni waaqayyoo, wareegamtoonni waaqayyoo, abbooliin keenya qulqulloonni raajonni, wareegamtoonni maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana waliin balannaa. Barsiisaan waaqayyoodha. Gorsaan waaqayyoodha. Waaqayyoo yeroo hundumaa kallattii garaa garaatiin dubbii isaa ni dubbata. Dubbii isaa kana qalbeeffannee firii 30, 60, 100 buufannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos nu haa gargaaru። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሀገራችን ውጪ በተለያየ ሀገራት የምትገኙ የተዋሕዶ ልጆች ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱና በቸርነቱ በመግቦቱና በካህሊነቱ ለዚህች ቀን፣ ለዚህች ሰዓት፣ ለዚህች ዕለት ያደረሰን የቅዱሳን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ፣ የመላእክቶቹ የጻድቃን የሰማዕታት ስማቸው የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድና ቢረዳን ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ቅዱስ ወንጌል አብረን እንማማራለን። ለእኔ ተናጋሪ አንደበት፣ ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮን አስተዋይ ልቦናን እንዲያድልን ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። ጉያ ሀራ ከና ፍዳፍ ጃለለ ዋቀዮ ተኡ ከወሊቲን በረኑ ከወሊቲን ላሉ ዱቢን ሰገሌ ዋቀዮ ጀች ጎፍታ ኬኛ ቁርቻ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁልቻ ያዕቆብ irra bulee dubbate ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 11 gubbaa irratti obsaan warra jabaatan qulqulloota ittiin jennaa jedha። እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድና ቢረዳን ባለችን ሰዓት በዚህች ዕለት የምንማማረው እግዚአብሔር ቃል በዚህ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን ይላል። የዚህ ትምህርት መሰረታዊው ዓላማ መከራውም ቢበዛ ፈተናውም ቢበዛ ክርስቲያን ሲመችም ሳይመችም ቢደላውም ባይደላውም በማንኛውም ነገር እስከ መጨረሻ መጽናት እንዳለብን የሚያሳስበን ነው። ካዮን ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ጉያ ሀራ ባዩሊን ኬሰኒስ አኩመኑ ጋፈተን ጉያ ሀራ ከና ዴቢ ጉዳ ቶኮፍ ጋፊ ጉዳ ቶኮፍ ዴቢ ኢሳ ቀበኔ ወሊን በረቹዳፍ ከራቶራ ቻናሊ ኬኛ ጋፊ ኬሰን isinu kabajjani akkuma gaaffii nu gaafattan nuti immoo gaaffii keessaniif deebii laachuudhaaf guyyaa har'aa kana qophaadha. Wangeelli keenya waan gaafatamtan hundumaatiif deebii deebisuudhaaf kan qophooftan ta'aa jedha። መጽሐፍ ቅዱሳችን
ለተጠየቃችሁ ጥያቄ ሁሉ መልስን ለመስጠት ዞትር ሁሌ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ይላል። ይህንን ቃል መሰረት አድርገን እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድና ቢረዳን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ያዕቆብ እንደጻፈው በዚህ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅደው እናንተም በዚህ ቻናል ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁናል። ይህንን ጥያቄ አብነት በማድረግ እኛም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስን ይዘን መጥተናልና ቻናላችንን እስከ መጨረሻ ይህንን ቪዲዮ እንድትከታተሉ ሼር፣ ላይክ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የመደወያውን ምልክት እንድትጭኑ በእግዚአብሔር ስም እያሳሰብን ቀጥታ ወደ ቃሉ እወስዳችኋለሁ። ማቲወን ዋቀየው ጉያ ሀራ ከና ጀቸ ዋቀየው ሰገሌ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁልች ያዕቆብ አኩመ ዱበቴ ኤርጋ ኢሳ በቆና ሸን ቁለ tokko gubbaa irratti obsaan warra jabaatan qulqulloota ittiin jennaa jechuudhaan jecha kana ka'umsa godhachuudhaan yeroo darbe isinis gaaffii nu gaafattan bu'uura godhannee walitiin dubbannaa anaaf dubbatti afaanii isiniif immoo gurratti hin dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ hunduma keenyaaf haa laatu ለእኔ ተናጋሪ አንደበት ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮን አስተዋይ ልቦናን እንዲያድለን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ኤርጋ ቁልቁልቸ ያዕቆብ boqonnaa 5 lakkoofsa 11 kaasee dubbii sagalee waaqayyoo jiru walitiin ni ilaalla. lakkoofsa 10 kaasetan jecha isaa isiniif dubbisa. akkana jedha: yaa obboloota koo dhiphinaatiin warra obsan fakkeenya obsaa warra ta'e maqaa gooftaatiin warra dubbatan raajota ilaalaa. በያዕቆብ ወንጌል ምዕራፍ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 መነሻ አድርገን ስንመለከት ወንድሞቼ ሆይ የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን ነቢያትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። ወንድሞቼ ሆይ የትዕግስት ምሳሌ አብነት የሆኑትን ነቢያት የተናገሩትን ትንቢት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ይላል። ራጆን መቃ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከን ዱበተን ከን ኢሳን ራገን ዋዬ ኢሳ ዋዬ ጀቻ ኢሳ ዋዬ ሰገሌ ኢሳ አካ ኢላልተን መቃ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢላላ ጀዳ። በዚህ ቃል ነቢያት ወንድሞች ሆይ የመከራና የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ ይላል። ያ ኦቦሎተኮ ኦብሳን ፈኬኛ ግድራፊ ፈኬኛ ኦብሳ warra ta'an raajonni kan dubbatan ilaalaa jedha። ነቢያት ትንቢትን ሲተነብዩ በማን ስም ይናገራሉ ለሚለው ጥያቄ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራሉ። ራጆኒ ራጂ ጋፈ ዱበተን ጋፈ ራገን መቃ ነማቲን ኦቶ ሂን ተኢን መቃ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ኒዱበቱ። በዚህ ዘመን ግን ነቢያት ነን ባዮቹ ቢበዙም
ትንቢታቸው ከንቱ ትንቢታቸው ውሸት ነው። በረከነ ኬሰ ገሩ ኒራግና ራጂ ዱበና ወር ጀደን ሶዶኒ fakkeessitoonni sobdoonni baay'een bara kana keessa ka'anii jiru. Raajii isaan dubbatan maqaa Waaqayyootiin otoo hin ta'in raajii sobaa, raaga sobaa yeroo isaan haasa'an, odeessan, dubbatan ni dhageenya. ዛሬ ነቢይ እገሌ ነቢይ እገሊት እየተባለ ሴቶችም ጭምር ሳይቀሩ ነቢያት ነን ባዮቹ በዝቷል። አንድ ነገር ሊጠቁማችሁና ይህንን ቃል አልፈዋለሁ። አሁን ያለንበት ዘመን ዘመነ ወንጌል አዲስ ኪዳን እንጂ የነቢያት ዘመን አዲስ ትንቢት የሚነገርበት ዘመን ላይ አይደለንም ያለ ነው። በርኩን በረራጆን ትራገን ትዱበተን ቶ ሂንተኢን በረ ወንጌላ በረ ጥሙራ አዱኛ ታውሳ ቤኩዳን በረ ከነ ኬስ አንዲ ራጂን ዱበዳ ራጂ አበሉ ዱበርቲን ቶ ሂነፊን ኢር ቶ ሂነፊን በነበሩት በአባቶቻችን ዘመን ሴቶች ነቢያት አልተነሱም። ውሸተኞች ነቢያት ቢኖሩም ይዋረዱ ነበር፣ ከጉባኤውም ይለዩ ነበር። በረቦሊ ኬኛ ዱበርቶኒ ራጆኒ hinjiran bara keenya garuu dubartoonni raajotaallee otoo hin hafin raajonni sobdoonni ka'anii jiru። የውሸት ነቢያት እንኳን በዚህ ዘመን እኛ የወንድ ነቢያትም አዲስ ትንቢትን የሚናገሩ የሚተነብዩትን የለንም። በዚህ ሰዓት ግን አሁን የተነሱ ሴቶችም ጭምር ሳይቀሩ ሰባኪዎችንን ተንባዮችንን እያሉ ብዙዎችን ሲያጭበረብሯቸው ሲዋሿቸው ዓለም እንዲህ ትሆናለች እንዲህ ትገለበጣለች እያሉ ሲአወሩን ሰማቸዋለን። ራጆኒ በረኬኛ ሶብዶኒ ፈኬስቶኒ በረኬኛ yeroo isaan egaa asirratti fakkeenya obsaa warra ta'an abboolii darban akka yaadattan akka ilaaltan isinan hubachiisaa jedha። እንግዲህ ወንድሞቼ ሆይ የመከራና የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን እንድትመለከቱ ይላል። እንዲህ ካለ በኋላ እነሆ በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን ይላል። ኢዮብም እንደታገዘ ሰምታችኋል፣ ጌታም እንደፈጸመለትም አይታችኋል። ጌታ እጅግም የሚራራና የሚምር ነውና ኤጋ ያው ቦሎተኮ ኦብሳቲን ወረጀባተን አከ ኢላልተን isinan kadhadha. Egaa akkuma beekamu warra obsaatiin jabaatan qulqulloota ittiin jenna. Iyyoob akkuma inni obse dhageessaniittu, Waaqayyoonis immoo akka inni raawwateefis agartaniittu jedha። በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም እንደፈጸመለትም አይታችኋል። ጌታ እጅግም የሚምርና የሚራራም አምላክ ነውና ይላል። ምን ማለት ነው? ኢዮብ በመታገዙ በረከትን አግኝቷል። ያጣው ሀብት ንብረቱ ሁሉ ተመልሶለታል። በረከት በበረከት ሆኗል። እጥፍ ድርብ ተባርኳል። እንግዲህ አሁን እንደነዚህ ሰዎችን ልንመለከታቸው ይገባል። በትዕግስት የሚጸኑትን የሚታገሱትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ወረ ኦብሰን ወረ ጀባተን
warra guyyaa waaqayyoo eeggatan qulqulloota ittiin jenna. Iyyoob akka obse dhageessaniittu, warra obsan immoo qulqulloota ittiin jenna. Iyyoob akka obse dhageessaniittu, waaqayyoonis akka raawwateef immoo dhageessaniittu jedha. Waaqayyo gara malee kan garaa laafu, gara laafessas ta'uusaa hubattaniittu jedha. Seenaa Iyyoob maaliifitiin kaase? Seenaa Iyyoob maaliifitiin kaase? Waaqayyoon gaafa qoramnu dhugumaa, gaafa dhabnu dhugumaa, Waaqayyoon doqna ta'ee yookiin immoo Waaqayyoon gara jabeessa ta'ee miti. Eenyummaan keenya, kiristaanummaan keenya kan madaalamu isa kanaatiin jechaadha. Gaaffii wayin isin gaafadha, gaaffiidhuma isin na gaafattanii, gaaffiin kunis abbaa warraaf haati warraa tokko mana keessa otoo waliin jiraachaa jiranii daa'ima yoo dhaban, maseena yoo ta'an, yookiin inni dhalchuu kan hin danda'u yoo ta'e, isheen dhaluu hin dandeessu yoo ta'e, isheen isa dhiistee kan biraa waliitiin sagaagaluu dandeessi. Innis immoo ishee dhiisee kan biraa waliin sagaagaluu danda'a. Walumaa gala otoo wal faana jiraatanii otoo waliin jibbiin sababa daa'ima dhabuu isaanii kanatti, sababa sanyii dhabuu isaanii kanatti nama biraatti isheen heerumuu, inni nama biraa fuudhuu danda'a. Akkuma beekamu yeroo tokko tokko akka saayinsiitti gaafa ilaallu qaama lamman keessaa nama tokko yookiin dhalchuu kan hin dandeenye yookiin immoo dhaluu kan hin dandeenye ni jiraa jedha saayinsiin. Rakkoo ta'uu qaama tokko yookiin nama tokko ta'uu danda'a. Haa ta'u malee saayinsiin maal jedhaa? Rakkoowwan garaagaraa tarreessuu danda'a. Akka mana amantaa keenyatti maseenummaan yookiin immoo daa'ima dhabuun qaama lachuu gidduutti yoo uumame, manni kiristaanaa keenya maal jedha? Saayinsiin maal jedhaa? Abalu dhaluu, abalu dhashuu hin danda'u jedhanii gaafa isaan haasa'an baay'ooliin keenya ni dhageenya. Kun ta'uu kan danda'u, raawwatamuu kan danda'u Waaqayyoo fi Waaqayyo biratti. Daa'imaaf jedhanii ishiin abbaa warraa ishii dhashuu hin dandeenye kana hiiktee, abbaan warraa immoo haadha warraa isaa dhaluu hin dandeenye kana hiikee, daa'imaaf jedhee nama biraa fuudhuu danda'a. Otoo wal faana jiraatanis immoo yookiin lammaffaa fuudhuu danda'a jechuudhaan gaaffiin nu dhiyaatee jira. Macaafa qulqulluu irratti seenaa namoota tokko tokko haa ilaallu. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu seenaa Abrahaamii fi Saaraa arganna. Seenaa Abrahaamii fi Saaraa abbaa warraa fi haadha warraa, qabeenya qaban, amantaa kan qaban, kan Waaqayyoon sodaatan, keessummaa Waaqayyoo kan simatan, nama mana Waaqayyoo tajaajilu yookiin immoo keessummaa Waaqayyoo kan simatan abboolii fi haadholii keenya lamman kana haa ilaallu. Qabeenya qabu, fayyaa qabu, waan hundumaa qabu, hojjettoota baay'ee qabu, garuu daa'ima hin qabani. Qaama kana keessaa garuu kamtu dhaluu akka hin dandeenye, kamtu dhashuu akka hin dandeenye namni beeku tokko illee hin jiru. Namoota baay'ee biratti sababa jiguu gaa'ilaatiif inni jalqabaa isaan gidduutti firiin uumamuu dhabuu isaati. Namni Waaqayyoon qabu garuu daa'imni
kennaa eenyuti? Kennaa Waaqayyooti. Faaruu 127 irratti. Kennaa namaa miti. Daa'ima kan namaa laachuu danda'u, fayyaa kan namaa laachuu danda'u, kan nama eebbisuu danda'u, kan nama jiraachisuu danda'u, bobbaasee kan nama galchu eenyudha? Waaqayyo qofaadha. Abboolii keenyarraa maal baranna? Abrahaam faarraati obsa. Guyyaa Waaqayyoo eeggachuu. Yoo ture Waaqayyootiin kan dursu kan hin jirre ta'uusaa. Rakkoon hundumtuu yoo raawwate rakkoo sana keessatti Waaqayyoon dhabamee miti. Gaafa Waaqayyoo callisu Waaqayyoon dhiphina keetti nu gatuudhaaf, Waaqayyoon immoo gidiraa keetti nu gatuudhaaf miti. Waaqayyo guyyaa isaa malee wanta inni raawwatu tokkollee hin jiru. Isin gaafa dhiphattan, gaafa rakkattan, gaafa dhibamtan Waaqayyo guyyaa tokko naaf milkeessa jettanii beektu laata? Abrahaamii fi Saaraan seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 gubbaa irratti akkuma har'aa kana waggaa har'aa mana kee nan dhufaa jedhe Waaqayyoon. Kun immoo sadummaa fi tokkummaan Sillaaseen fakkifamanii. Haati warraa kee Saaraan ilma ni deessi gaafa jedhamu isheedhaaf kun dinqii ture. Namni umuriinsaa dubartiin tokko akka saayinsiitti waggaa 45 olitti da'uu hin dandeessu jedha. Dhiirri tokko waggaa 50 olitti 55 olitti dhashuu hin danda'u jedha. Kun tilmaama saayinsiin kaa'e. Tilmaama saayinsii fi tilmaama amantaa gaafa walitti finnu fardaaf lafa walgata tokko miti. Isa kanaaf Saaraanis ni kofaltee jedha. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. እንግዲህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በትዕግስት መጽናት እንዳለብን በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ አይታችሁማል። እንደተፈጸመለትም ደግሞ እጥፍ ድርብ ነው በረከቱ የሆነው። አንድ ጥያቄ በተነሳው ጥያቄ ላይ አንድ ባልና ሚስት በአንድ ቤት እየኖሩ እየተዋደዱ ልጅ ካሌላቸው አንዳቸው መውለድ አንዳቸው ማስወለድ ወንዱ ማስወለድ የማይችል ሴቷ መውለድ የማትችል ከሆነ ይህ እድል ፋንታ ይህ ችግር በሳይንስ ወሷ መውለድ የማትችል ወይሱ ደግሞ መውለድ የማይችል አድርጎ ይቆጥሩታል። አሁን የነ ሳራን ኑሮ እንመልከት። ሀብት አላቸው፣ እንግዳን ይቀበላሉ፣ መልካም ስራን ይሰራሉ፣ ግን ልጅ የላቸውም። ለምን? የእግዚአብሔር ቀን መጠበቅ ያስፈልጋል። ሳራ እንደዛሬው በዛሬ ዓመትም በዚህ ቤት እንገኛለን ስሉ ስላሴዎች ሳቅ ይችላል። ልጅ እንደምትወልድ ሲነገራት እንግዲህ ሴት ከ45 ዕድሜ በላይ መውለድ አትችልም ብሎ ሳይንቲስቶች ግምት ሰጡታል። ወንድ ከ55 በላይ ዕድሜው መውለድ አይችልም እያሉ የሚናገሩ የዓለማችን ሳይንቲስቶች አሉ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ግን እስማ አልቦ ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ለምሳኑ ነገር የለም። ዋቀዮ ፎንት ደደበሙ hinjiru ሳይንሲዳን ወንቲ ምርከናይ ዱጋሚቲ ከዋቀዮ ጫለ። እንግዲህ የነ አብርሃምን ታሪክ ስንመለከት እንግዳ እየተቀበልን መልካም ስራን እየሰራን እግዚአብሔር ለምን ልጅን ከለከለን ብሎ እግዚአብሔርን አላማረሩትም። አብርሃም ይፍሳራን ከየሱም አውቶሲ መቻ ጅሩ አከሚት ዋቀዮ እንዳይመኑ ደወተ ጀዳኒ ዋቀዮትን እንገድሲስን ተጃጅሉ ከየት ዋቀዮ ጅራ ዋቀዮ ጉያ ቀባን እንዱማቲፍ ጋይለ ወርፌተን ጉያ ዋቀዮ ኤገዳ ከናቲፍ ኤጋ አብርሃም ኡሙሪሳ ወጋ ዲባ ሰገልተሚ ሰገሊስ ከንጀዳን ጅሩ ሳራን ነመ ወጋ ሰገልተማ ታቴ ስሩመ ከን ያደምነ ኢልማ ረገቴት ማሊፍ ኦብሱን ገቲ ጉዳ ነማ ፈርገምሲሳ ዘካርያስ ፊ ኤልሳቤስ ወንጌል ሉቃስ በቆና ቶኮ ካስኔ ጋፈ ይላሉ መሴና ቱራኒ ጀዳ ዳይማ ሂን ቀበኒ ጀዳ እርገማን ዋቀዮ ገሩ
yeroo hin yaadamnetti daa'ima isaaniitiif laatee jira. Inni biraan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko gubbaa irratti seenaa Haannaa ilaaluu dandeenya. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa koo kaasnee gaafa ilaallu, egaa akkuma beekamu namni tokko, namichi kun biyya Efreem keessa kan jiraatu Hilqaanaa kan jedhamu haadha warraa lama kan qabu ture jedha. Haadha warraa lama kan qabu. Maqaan ishii tokko Finiinaa, tokko immoo Haannaa jedhamu jedha. Haadha warraa lama qabaa. Tokko Finiinaa, tokko immoo Haannaadha. Finiinaan daa'ima qabdi, dhala qabdi, ija ishii agarteetti. Haannaan garuu yeroo hundumaa gara mana qulqullummaa dhaquudhaan fuuldura Waaqayyootti kuftee ni boossi ture jedha. Fuuldura Waaqayyootti ni iyya ishii gaggeeffatti ture jedha. Nurraa kan eegamu Waaqayyootti boo'uu qofaadha. Nuti Waaqayyootti dabarsinee kennuu qofaadha. Egaa akkuma beekamu Eeliin, lubichi Eeliin Haannaan gara mana qulqullummaa dhaquudhaan rakkoo ishii kana Waaqayyootti gaafa isheen dhiyeessitu, gaafa isheen boossu, gaafa isheen watwaattu, inni immoo akka nama machiitti yookiin immoo machaa yaa dubartittii nana yeroo hundumaa dhugdee machooftee gara kana dhuftee lafan lafta yookiin immoo iyyita. Machiin kee kun kasiin gadhiisne amma yoomiitti jedhe. Namoonni ishee tuffatu akka yaada namootaatti warra hin dhalleen gaangee kan jedhan baay'oolii isaanii jiru. Nama hin dhalle hin dhashineen gaangee jedhama. Gaangeen hin dhalus hin dhashus. Namoonni kanaan namoota baay'ee tuffachuu danda'u. Dubartittii dhaluu hin dandeenye kana. Dubartittii ishee masheena kana jedhanii namoonni baay'een isaanii haasa'uu danda'u. Dubbachuu danda'u. Garuu hojiin Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo waan hundumaaf guyyaa qaba. Akkuma beekamu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko kaasnee gaafa ilaallu, Haannaan maseena taatee jirtu wareeggattee guyyaa isaa eeggatee Waaqayyo gaafa laatuuf maqaa isaa Saamu'eel jettee moggaaste. Saamu'eel jechuun Waaqayyo irraa kadhee argadheera jechuudha. Abrahaam waggaa 100tti Yisaaqin argate. Zakkaariyaas wangeela Luqaas boqonnaa tokko irratti daa'ima argateera. Eyyoob qabeenyi isaa ijoolleen isaa jalaa dhumanii haati warraa isaa dhiistee deemte obsuu isaatiin dhumarra eebbifameera. Qabeenyi isaa dachaa ta'ee laatameeraafi. Kanaaf gara yaada kaanetti gaafa deebinu abbaan warraa fi haati warraa otoo wal faana jiraatanii achi keessa namni tokko maseena yoo ta'e isheen sunutum jirtu kan biraa fuudhuu danda'aa sababa kanaatiif jedhanii yaada kaasan. Akka seera mana amantaa tokkotti, akka seera wangeela keenyaatti dubartiin tokko dhiira tokkoof, dhiirri tokko dubartii tokkoof uumamte malee dubartiin tokko dhiira 3, dhiira 4, dhiira 5, dhiirri tokko dubartii 5, dubartii 6 akka fuudhuudhaaf seera mana amantaa keenyaa miti. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 gubbaatti Waaqayyo jalqaba dhiira tokko dubara tokko godhee isaan uumee jira. Kana jechuun dhiira tokko dubara tokko immoo dhiira tokkoof. Kanaan ala dhiira tokko dhiira biraatti kan ba'u ni sagaagala. Abbaa warraa tokkoon alatti kan ba'e ni sagaagala. Sababa immoo daa'ima dhabuu isaaniitti yoo fuudhan rakkoo qabaayii kan jedhaniidhaaf Waaqayyootiin kadhachuu qofaadha. Fakkeenyaatiif abbaan warraa tokko haati warraan isaa maseena waan taateef, dhabduu waan taateef ishee dhiisee kan biraa yoo fuudhe ammas isheen dhuftu kunis maseena yoo taate yoo Waaqayyo kana gochuu hin danda'u. Waggaa 100tti Saaraadhaaf, 90tti Saaraadhaaf, waggaa 100tti Abrahaamiif Haannaa dhumarra Waaqayyo kan yaadate nu yaadatu ilaataa jedha jechuudha. Isa kanaaf namni tokko waan ijoollee dhabeef, daa'ima dhabeef haadha warraa jalqabaasaa hiikee kan biraa fuudhuu hin danda'u. Seera mana amantaa keenyaa miti. Maaliif? Kun hojii Waaqayyo keessa galuudha.
garaa kana yookiin immoo gadameessa kana kan hidhe yookiin immoo kan cufe Waaqayyo qofaadha. Inni kan cufe banuu danda'a. Namni kan cufe immoo Waaqayyo banuu danda'a. Amantaan keenya kana ta'uu qaba. Malee waan daa'ima dhabneef waliignee kan biraa fuudhu, waan daa'ima dhabneef abbaan warraa haadha warraa manatti dhiisee ishee biraa fuudhu, haati warraa abbaa warraa mana geessee nama biraa waliin ala ba'u yookiin immoo sagaagaluun akka macaafa qulqulluutti dhorkaadha. Dhabiinsis argachuunis dhabuun argachuunis Waaqayyo biraadha. Kanaafidha seenaa Iyyoob macaafa Yaaqoob boqonnaa 5 ergaa isaa 1 gubbaa irratti warra obsan qulqullootatti hin jenne የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ለነ አብርሃም በመቶ ዓመቱ፣ ለሳራ በ90 ዓመቷ፣ ለሐና በስተመጨረሻ፣ ለነ ዘካርያስና ለነ ኤልሳቤጥ በስተመጨረሻ ልጅን ሰጣቸው፣ በልጅ ባረካቸው። እነ ዘካርያስም እንደዚሁ ነበሩ። ኢዮብ ሀብቱ ንብረቱ ሁሉ አልቆበት እጥፍ ድርብ ሆኖ የተሰጠው በመጽናቱ በመታገሱ ብቻ ነው። መታገስ ዋጋን ያሰጣል። ስለዚህ ባሌ ስለማይወልድ ሚስቴ ስለማትወልድ እሷን ትቼ ሌላ ማግባት አለብኝ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ በማቴዎስ ምዕራፍ 19 1 ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። በዘፍጥረት ላይም ከምዕራፍ 2 አንስተ የምንመለከት አዳም ሔዋን አንድ ወንድ ለአንድ ወንድ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ እንጂ አንድ ሴት ለብዙ ወንዶች አንድ ወንድ ለብዙ ሴቶች ተብሎ አልተፈጠረም። ለልጅ ምክንያት ትዳራቸውን የሚያፈርሱ ሰዎች አሉ። ለትዳር ፍቺ የመጀመሪያው ልጅን ማጣት ነው። ልጅን ደግሞ የሚሰጥ የሰማይ አምላክ ብቻ ነው። እንደ ሐና በመጽናት በመታገዝ የሰውን ነገር ሁሉ ተቋቁሞ እስከ መጨረሻ የሚጸና ልጅን ያገኛል። ስለዚህ ለልጅ ምክንያት ተብሎ አንዷን አስቀምጦ ሌላ ማግባትን መጽሐፍ ቅዱሳችን አይፈቅድም፣ ይከለክላል። የሚሰጥም የሚነሳ እሱ የዘጋውን መክፈት የሚችል እሱ ብቻ፣ እሱ የከፈተውን ማንም ሊዘጋ ስለማይችል ለልጅ ምክንያት ብለን ባልና ሚስት እየተዋደዱ ልጅን ካልወለዱ ከሌላ ቢወልዱስ የሚል እሳቤ ወይም ደግሞ መላምንት የማያስፈልግ መሆኑን በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ወረ ኦብሰን ቁልቁሎተት እንጀነ ከናፍ ጉያ ዋቀዮ ኤገቹ ቆፋን አካ ኢዮብ ኤበ ዋቀዮ ኤገቹ ቆፋን አካ ኢዮብ ባጭሩ ለተነሳው ጥያቄ መልሱ ትዕግስት አስፈላጊ ነው። መጨረሻው በረከትን ያመጣል። ብንታገስ እንባረካለን። እንደ ኢዮብ በልጅ ይባርከናል። ዮብስን አካ ኢዮብ ዮታን አንገዱማት ጭምኔ ይወዳበን ዋቀዮ ዋን አምደ ሰለኑ ፍላታ ሰበበ ጋይላቲፍ። ሌላው ብዙዎቻቸው የሚናገሩት በወሲብ አለመጣጣም ብሎ ጋብቻን የሚያፈርሱ አሉ። ይሄ ለስጋ ቅድመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ፎኒዳፍ ሐለም ይጀፈቹ ኦርከማዳ ዋንቴዳፍ ዲሪቶክ ዱበረቶክ የቶኮት ሄሩሙ ቀብዲ ሰበከናቲን ወረኑ ጋፈተኒፍ ጉዳ ገለቶማ ጉያ በራ በሩም ሰበራ